sirna kadhannaa amantii waaqeffannaa. Akka sirna sagadaa amantii waaqeffannaatti dhalli Oromoo tokko guddatee aangoo ittiin biyya bulchu daa'imummaadhaa eegalee akka seera sirnichaatti barumsa akka inni argatu ni taasifama. Maarree mucaan kun barumsa sadarkaa isa duraa yeroo inni xumuru barnoota sadarkaa isa itti aanutti darbuudhaaf waaqa isaatiif haala waaqeffannaatiin galata galcha. Oromoon waaqa isaa yommuu kadhatu bakka jiidhaa qabu bishaan bira yookiin muka guddaa baala lalisaa qabu jala wal gahanii marga lalisaa harkatti qabataniiti. Bosonni uumamaa bakka irratti biqilee argamu gaara guddaa irratti ol bahee kadhannaadhaan waaqaaf galata galcha. Waaqni uumamumaan hunda caalaatti guddaa waan ta'eef Oromoon amantii isaa keessatti bakka ol dheeraa qulqulluu fi lalisummaa qabutti Waaqayyoo argamaa jedhee waan amanuu fi bakka akkasitti waaqa isaaf galata dhiyeessa. Uummanni Oromoo kadhata gochuudhaaf laga kan inni bu'uuf jiidhaa fi qilleensa qulqulluu waan qabuuf malee akka alagaan jedhu bishaanitti sagaduuf miti jechuudhaan kitaaba sirna gadaa kallacha tokkummaa hunda bilisummaa saba Oromooti jedhu irratti barreeffamee jira. Dhugaamoo dhugaa miti, sirriidhamoo sirrii miti kan jedhu uummanni amantaa mataa ofiisaa hordofuu qabu haala kana karaa inni itti ilaalu ni beekata jechuudha. Maarree itti aansuudhaanis gaararra kan Oromoon bahuuf gaaratti sagaduuf osoo hin taane gara teessoo waaqaatti ol dhiyaachuuf qofadhaa jedha. Horiin aarsaadhaaf dhiyaatu waaqaaf malee eenyuufuu miti. Oromoon waaqa tokkicha isaa malee kan itti amanu waaqa maxxantuu abbaa fardaa yookiin lafoo hin qabu jedha. Dhalootaan Oromoo kan ta'e eenyuyyuu manaa manatti gandaa gandaattii fi aanaa aanaa keessatti aarsaa galataa bakkatti dhiheessu galma qabaachuu isaatti dabalataan immoo waggaa waggaadhaan ji'a fulbaanaa birraatti bakka tokkotti wal ga'uudhaan ayyaana itti waaqaaf galata galchan ni qabu. Ayyaanni kabajamaan guddaan kunis irreessa yookiin irreecha jedhamuudhaan beekama. Maarree irreechi bakki inni itti kabajamu qarqara bishaanii irratti. Bakkeewwan akkanaa kun yeroo ammaa kana horaar sadiirraa kan hafe waldaan kiristaanaa Habashaa Ortodoksii dhaaluudhaan waggaa waggaadhaan taabota 44 bakka tokkotti bobbaasuudhaan ayyaana cuuphaa itti gaggeessu. Oromoonni marga jiidhaa harkatti qabatanii kan isaanii sagadan gaara gubbaa bakka gaaddisa qabu odaa guddaa jalatti yookiin immoo qarqara bishaanii burqaa biratti wal ga'u. Abbooliin haadholiin amantii kallachaa fi caaccuu isaanii qabatanii ni dhufu. Uummanni walitti maallaqa buusee kormi bifa hattoleessi bitamee ni dhiyaata. Akka sirna gadaatti umriidhaan sadarkaa abbaa muudaa yookiin haadha muudaa irraa kan gahanii fi sabni naannoo yookiin abbaan muudaa ayyaantuun fi haati muudaa ayyaantittiin dhadhaa addaanoo coqorsaan qabanii kormicha adda calqabanii hanga faacha eegeessaatti dugda isaarra yeroo 3 dibu. Muuda jechuun dibuu waan ta'eef jechi abbaa muudaa yookiin haadha muudaa jedhu kun kan inni dhufes jecha kanarraadha. Abbaan muudaa waan hundarraa kan of eeggatu nama qulqulluudha jedhameetu tilmaamama. Sirni naamusaa yookiin safuu yeroo yerootti ayyaanota amantii kabajaman kabajuudhaan yeroo hundumaa dhugaa hordofuudhaanii fi ofii mataan isaanii waan hamaa ta'e irraa fagaachuudhaan ayyaana amantii saba isaanii gaggeessu. Namoota bakka waaqeffannaatti wal gahan keessaa hiddi latinsaa sanyii isaa hangafummaa kan qabaate tokko kormicha erga kuffisanii booda morma qalu. Dhiigni gabateetti qocameetu abbootii bokkuu, abbootii gadaa fi abbootii luubaatti kennama. Isaanis erga eebbisanii booddee dhiigicha muka dhaabamee jalatti gadi naqu. Foon immoo gara cinaachaa bitaa kormichaa irraa ba'e namicha morma muriin jaaji'ame abbaa bokkuuf, abbaa odaaf, abbaa muudaa fi abbootii gadaaf harka harkatti kennama. Isaanis fudhataniitu muka dhaabamee jala kaa'u. Itti aansuudhaanis ayyaanicha ayyaaniffachuu irratti namoota argaman keessaa dhiironni gaa'ela isaanii kan raawwatan hundinuu farsoo guushiin guchumatti guutame kennameefitu isaanis muka dhaabbate jalatti naqanii erga deebi'aniin booda dubartoonnis haaluma wal fakkaatuun akkuma abbootiin abbaa warraa isaanii godhani booddee kadhata godhanii deebi'u. Maarree sirna aarsaa kana erga fiixaan baasanii booda abbootiin bokkuu isaanii, abbootiin muudaa yookiin ayyaantuun kallacha, haati muudaa caaccuu qabatanii gidduu dhaabbatu. Uummanni dhiirrii fi ijoollee dhiiraa
karaa harka mirgaatiin, dubartoonnii fi ijoolleen durbaa karaa harka bitaatiin harka ol qabatanii hiriira galuun dhaabbatanii siiqqee isaanii coqorsaa lalisaa wajjin walitti qabanii bakka tokkotti lafa kaa'uudhaan fuula isaanii gara bahaa aduutti naanneessanii dhaabbachuudhaan gorsa abbootiin amantiin isaanii kennamuu fi hordofuudhaan faarfannaadhaan waaqa isaaniitiif kadhaa dhiyeessu. Kadhaa isaanii keessattis Waaqayyo uumaa keenya jechuudhaan fuula isaanii gara waaqaatti ol jedhanii kadhatu. Kadhaan akkasii ganama yoo ta'e kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu jedhu. Sa'aatii booddee yoo ta'e immoo kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu jechuudhaan abbootii amantiitiin yeroo calqabamu uummannis jalaa qabuudhaan akkas jedhu. Ayyee 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 waaqa keenyas kadhanna nu dhagaye. Kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolche, kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulche. Waaqni hamaa nurraa qabu tolaa nuttaa qabu. Xinnaan keenyaa guddatu guddaan keenyaa jiraatu. Wallaalaan keenya haa beeku beekaan keenya haa bulu. Qilleensa hamaa nurraa qabu rooba nagaa nuuf haa roobu. Kormi cirrii haa ta'u rimaan haphee haa ta'u. Bakkalchi bakka haa ta'u dhugaan abbaaf haa deebi'u. Diina nu keessaa haa balleessu tokkummaan keenya haa cimu. Sirna alagaa salphinaa jalaa haa baanu, sirna gadaa keenyaan haa bullu, gadaan roobaa nagaa, barri quufaa gabbina. Ameen jechuudhaan xumuru. Sirna kadhachuu fi galateeffachuu erga raawwataniin booda abbootii amantiitiin gaggeeffamanii coqorsaa lalisaa qarqara bishaanii yookiin qarqara harootti erga irreeffataniin booda sirba nagaadhaan gara qe'ee isaaniitti deebi'u. Sirna kadhaa amantii waaqeffannaa jedhu kun kan fudhatame kitaaba sirna gadaa kallacha tokkummaa hundee bilisummaa jedhu irraa. Barreessaan Abbaa Gadaa Warqinaa Abbaa Soorii.